Impaayera Itoophiyaa keessatti qabeenyaa fi lafa albuudaa fi daangaa lafaa caalaa kasaamamu seenaa ta'uu wal lamaan gaafachiisu. Barteen sirnootii gita bittaa Habashaa waan kana irratti muuxannoo qaban waan danuu nama ajaa'ibudha. Seenaan Oromoo hatamee alagaan darga barreeffamee danuun osoo jiru kaaga ammaatti hin sirratiin jiru baay'ee ta'uun isaa qorattoonni seenaa waa hedduu lafa kaa'u. Kalaqoobsaan bira hin gaamne danuu ta'uu dhaloonni kun hagaarraatti gunguma. Seenaa gootota Oromoo hedduunis humnootiin gita bittoota Habashaa sirnoota saamicha seenaa taasisaniin wareegama gootota Oromoo hedduu kan ofii godhachuun galmeeffatanii jiru. Ittiin dhaadhatu, ittiin ragadu, ittiin sirbuu, ittiin dhiichisus. Garuu baroonni sirnoota gita bittootaa darbee abbaan dhugaa isaa fudhatee akka galuu fi qabsoon godhamaa turee fi jiru hedduu garaa kan nama ga'udha. Dhaloonni qubee kun dhugumattuu waafala. Warroonni sirna tokkee waan hunduu kakooti malee jedhan waa hunda saamanii kan ofii godhachuun kajeelan osoo hudhamaa jiranii mirriiqatanii waan sossoqossaa jiran fakkaatu. Haa ta'uutii malee garuu dhaloonni waan tole jedhu hin fakkaatu. Seenaan gootota Oromoo inni dhugaan dachee uwwisee jiru baay'een isaa dhokatee kaalagaan saamamee jiru yeroo booddee ifatti mul'ate asan jira jechuun xurii seenaa fi awwaaraa fi dhukkee alagaan irratti deebisee ofirraa urgufee kee dhaabbachuun waan hin oolle. Seenaan Oromoo inni dhugaan dhufaatii dhaloota qubee hordofee awwaala alagaan keessa dhokse diigee xurii seenaa alagaan itti maxxanse ofirraa miicaa dhalootaaf haqa ture qabatee asan jira jechuun yeroon isaa dhiyoodha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa alagaan saamaa ture kan dhaloonni qubee soqee baase seenaa nama jabaa tokko kaalagaatti tufee diina rommaasise galammii isaa fi biyya qabsaa'eef injifannoodhaan geessise lammii isaa mataa wal qabachiisee ka biyyeenni qabsaa'eef wareegameef quba isa hin qabnee fi kan isa dagatte seenaa Balaayii Zallaqaa yookaan ammoo abbaa Kooster isin biraan geenyaa nu faana tura. Jaarraa 19ffaan seenaa Oromootaa keessatti jaarraa sosochii lafa babal'ifannaa ta'ee beekamuun wal lamaan gaafachiisu. Haaluma kanaan Oromoonni kallattii kaabaan haga laga Mormor yookaan ammoo Abbayyaatti babal'ifachuu isaanii seenaan dhugaanii baha. Kaaba Itoophiyaa amma Walloo, Tigraay fi Goojjam keessaa mootonni Oromoo akka turan seenaan ragaa baha. Balaayii Zallaqaa Qilxuu egaa Oromoo Walloo keessaa ka Booranaa ka jedhaman damee Oromoo Tuulamaarraa dhalate. Abbaan gooticha kanaa Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii Oromoota Walloorraa dhiibbaa mootota Habashaatiin gara Goojjamitti godaanan keessaa tokko turani. Obbo Zallaqaa Qilxuu loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoo Walloo hortee Tuulamaa keessaa tokko wayita ta'an erga Liji Iyyaasuun aangoo gadhiiseen booda baqachuun Walloo Booranaa gara Goojjam ka godaanani. Goojjamitti gooticha Balaayii Zallaqaa kan dhalfatan. Balaayii abbaa isaa Zallaqaa Qilxuu Aayyoo Galgalii fi haadha isaa Xaayituu Allanaa irraa bara 1910 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalate. Haati isaas Walloo Booranaatti dhalatanii. Balaayii tooftaa riphililtuudhaan beekama. Tooftaa kanaanis Xaaliyaanotaa fi baandota yookaan basaastota isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Direewwan waraanaa garaagaraa keessatti Xaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaa mirkaneessaa ture. Tooftaa waraanaa gooticha Oromoo Balaayii Zallaqaa Qilxuu irraanuu kan dadhaban Xaaliyaanonni abdii kutataa turani. Jabinaa fi gootummaa gootota kanaa fi gootota Oromoo kanneen birootiin Xaaliyaanonni biyya gadhiisanii ba'uun isaanii ragaa agarsiistuu hedduu hiree gootota Oromoo qaqqabsiisaa ture irraa hubachuun ni danda'ama. Seenaa Adawaa faa galagalchinee yoo kan yaadannu ta'e akka of tuultonnii fi sobdoonni seenaa ragadanii ittiin shubbisan osoo hin taane haqni lafa jiru waan na biraati. Riqicha ragaa waamaa riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee jiru. Namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru. Eenyu akka sarracee Xaaliyaanii hunkuree. Balaayii Zallaqaa sirna faashistii Xaaliyaanii bara 1928 akka 1993 mootii Hatsee Haayile Sillaasee biyyarraa ariitee biyya bulchuuf haala injifachaa turte mormuun obboleessa isaanii Iggasuu Zallaqaa fi jaallee isaa Abbitawaddii Naggaash waliin qabsaa'uun kutaa bulchiinsa Goojjam Barantaa Bichaanaa Dhaqataa Dabra Warqi Dajjaas
Dansaa, Dibsaa fi Diimaa, Gubayyoo akkasumas immoo Jaarsoo, Innanbassaa, Lamaacheen, Makaraa Salaam, Icciiqfaa bilisoomsuudhaan biyya isaa harkatti galfataa nama turedha. Lola bitootessaa haga eebila bara 1930 gareen Balaayii Zallaqaa hedduun booji'amanii haa turan malee tooftaa riphee loltummaa Balaayii Zallaqaatiin irra aanuudhaan injifannoo isaanii mirkaneeffataa turani. Tooftaan Balaayii Zallaqaa baay'ee cimaa fi daran diinotaa fi haalota warra isaan faallaa lolaniitti bitaa kan itti galu ture. Dirree waraanaa keessatti hirmaate hundumaa irrattiyyuu olaantummaan lolee lolchiisuun injifannoo isaa mirkaneessuun diinarraa aanaa goota turedha. Kara deemtuun wacci waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna. Waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna. Waa'ee baalchaa haasofna baalchaa saafoo haasofna. Tooftaa hedduun Balaayii Zallaqaa qabachuu kaahawaa turan xaaliyaanonni tooftaa jaarsummaatiin harkatti galfachuun yaalii guddaas taasisaatii turani. Mucayyoo isaa booji'anii Room geessuunis ammoo ittiin Balaayii booji'uuf mucayyoon kee deebiteetti kottuu ilaale jechuun waamichaa fi jaarsummaa shira qabuun Balaayii sossobaa turani. Aangoonis yoo ta'e kutaa bulchiinsa Goojjamiinis ni bulchitaa jechuun sossobbaa aangoos jala qabaa turani. Araara nuuf wayyaa kottuu nuuf haraarami jechuunis ammoo xalayyaa barreessanii fi gama araaraatiin sossobanii harkatti galfachuuf yaalii isaan taasisaatii turan waan nama raajuu ture. Balaayii Zallaqaa garuu akka Oromoota hedduu sossobbaaf tole waan jedhe hin fakkaatu ture. Hidhannoo isaa jabeeffate alagaa irratti ilkaan isaa qarate. Tooftaa isaanii abshaalaa addummaadhaan irra aanuudhaan isaan caalee deebii ajaa'ibsiisaa isaaniif deebisaatii ture. Deebiin ni deebisaafii ture hedduun kan nama raajanidha. Balaayii Zallaqaa qiltuu yookaan abbaan koostir deebii ajaa'ibaa isaaniif deebiseen waan miira isaanii tuqe fakkaata. Deebiin isaa kan isaan gammachiisu ture. Inni garuu abshaalummaan isaan caale. Deebiin isaa akkas ture. Egaa ani akkuma isin jettan Goojjamii fi intala koo argannaan maalan barbaada. Anas nama na ergaatii na fudhadhaa jechuun deebii deebiseefi. Xaaliyaanonni kana wayita dhaga'an hedduu gammadanii. Yaadni keenya nuuf milkaa'e Balaayii harkatti galfataa jirraa jechuun yaada isaaniitti seeqatanii. Xaaliyaanonni egaa akkuma ergaa kana dhaga'aniin raayyaa Xaaliyaanii keessaa ajajawwan waraanaa akka ta'an waraana ciccimoo lamaa fi nama turjumaana ta'e ka afaan isaanii hiiku tokko itti erganii. Balaayiinis ammoo jaroota qabeeffannise. Xaaliyaaniinis ammoo haala kanaan ni rifatte. Xalayyaas barreessee fi namoonni isin naaf ergitan sirnaan na bira ga'anii jiru. Anis ammoo sirnaan keessummeessee jira jedhe. Intala kiyyas ka uume waaqa waan na ta'eef yoo fedha waaqaa ta'e nan fudhadha jedhee biyya koo intala kiyyaan hin jijjiiru jechuun xalayyaa isaaniif deebise. Waa'ee Balaayii haasofna Balaayii Zallaqaa haasofna. Waa'ee garasuu haasofna garasuu dhukii haasofna. Kana booda Balaayii loltoota isaa ciccimoo xaaliyaanotatti erge. Intala isaas mana hidhaa Dabra Warqii baasee biyya isaas bilisoomsuuf ga'e. Barri isaa bara 1933 ture. Xaaliyaaniin biyya gadhiistee achi qaarite. Haayile Sillaaseenis ammoo biyya dheessee waggoota 5 Ingiliz magaalaa Baazil keessaa mana bitatee jiraachaa ture keessaa injifannoo Balaayii Zallaqaa fi waayillan isaa argamsiisan dhaga'uudhaan gara biyya isaatiitti deebi'uuf fuulaas naanneffate. Balaayii Zallaqaa yeroos seenaan gootummaa isaa Itoophiyaa darbee addunyaa irratti haasamuu eegale. Gootummaa fi ajaja isaatiinis ammoo loltoota hedduu horachuu danda'eetii ture. Mootiin sodaa fi qaanii hin beekne biyyaa baqatee gaafa ijoolleen Oromoo weerartuu biyya irraa ariitu gootota kana hoogganuu fi aangoo jaallatuu ifachuuf biyyatti deebi'e. Labsiin yeroos ba'e ka qaanii fi safuu hin qabne nugusii badee ture deebi'ee aangoo gatee turetti haa deebi'u kan jedhu ture. Yeroo deebi'e kanas ergamtootaa fi basaastota isaaf aangoo gurguddaa qoodee kenneefi. Balaayii Zallaqaaf garuu aangoo xinnoo kenne. Balaayii immoo deebi'ee dhufee akka isaaf sagaduuf
mootonni Haayila Sillaasee fi ergamtoonni isaa ajajanii. Balaayi garuu gantuu biyya ishee gantee baddee gaafa diinni galu hin gabbaru jedhee didee qabsootti bobba'e. Gammoojjii Soomaanii fi sulula laga mormor galee lola cimaa loltoota Haayila Sillaasee waliin kokkee wal qabe. Eenyu paastaan goboome akka biyya gurguree, eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree, eenyu buuphaan goboome, eenyu paastaan goboome akka biyya gurguree, eenyu akka sarracee akka adowaa dhaqee, eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga dhiiraa gannaqee. Waraana geggeeffameenis ammoo gantummaa fi basaastummaan waan isatti heddummateef waraanni garee Balaayi osoo hin milkaa'in hafe. Loltoonni hedduun jalaa wareegamanii. Kaanni baqatanii kaan ammoo ni wareegamanii. Balaayi ammoo qabamee mana hidhaa Finfinnee galee murtiin hidhaa guutuus itti murteeffame. Balaayi Zallaqaa mana hidhaa cabsee gara injifannoo isaa duraa Goojjamitti osoo baqataatti jiru loltoota Haayila Sillaaseen qabamee mana hidhaatti deebifame. Sanbooddees ammoo loltoonni Haayila Sillaasee fi mootiin Haayila Sillaasee murtii du'aa itti murteessani. Balaayi Zallaqaa yookiin abbaan Kooster gootichi Oromoo injifannoo Itoophiyaanotaa ta'e sun murtii hadhooftuu itti murteeffamteen Finfinnee handhuura Oromoof Oromiyaat irratti obboloota isaa lama waliin fannifame. Seenaan jireenya isaa kan isaaf godhamuu qabu awwaalame. Guutummaan isaas ammoo jalaatii dhokfame. Seenaan jireenya isaa fannifamuu taate. Hireen gootummaa isaas ammoo harka alagaatti akka bilaashaatti ilaalamte. Haga har'aatti seenaan gooticha Balaayi Zallaqaa yuunivarsiitiiwwan Goojjamii fi Gondor akkasumas immoo Dabra Biraanii fi kanneen biraa keessatti olaantummaadhaan yaadatama. Keessattuu ammoo maqaan moggaasa isaatii bakkeewwanii fi kutaa cisicha barattootaa keessatti moggaafamee kan jirudha. Waa'ee Balaayi haasofna, Balaayi Zallaqaa haasofna. Waa'ee Garasuu haasofna, Garasuu Dhukii haasofna. Seenaan gootota Oromoo kan Itoophiyaaf duulanii osoo hin milkaa'in maqaan isaanii achuma ammoo fayyafee hedduutu jiru. Dhaloonni ammoo kana qoratee seenaa isaanii wal kaasuun gootonni Oromoo biyya kana jiraachisuudhaaf aarsaa isaan kaffalan laayyoo akka hin taane lallabaa haga har'aatti jiraachaa jira. Waggoota 2 dura yaadannoon aartistii Hacaaluu Hundeessaa taasises ammoo kan dagatamu miti. Ka'een Balaayi Zallaqaa faarsaa kara deemtuun hin wacce jechuun dabawaayii masqalaa Finfinnee handhuura Oromoof Oromiyaat irratti maqaa gootota kanneenii ol kaasuun gootonni kun dhugaadhumatti Oromoo ta'uu isaanii fi biyya kana hundeen ka jiraachisaatii ture Oromoo ta'uu isaa gootichi kun lallabaa ture. Ijoolleen Garasuu jirtu, Garasuu Dhukii jirtu, ijoolleen Balaayi jirtu, Balaayi Zallaqaa jirtu, Zallaqaa Qilxuu jirtu, ijoolleen Badhaasaa jirtu, Badhaasaa Magarsaa jirtu, Abuna Pheexiroos jirtu. As koottaa warri fardeen. Jirtu. Ijoolleen Abdiisaa jirtu, Abdiisaa Aagaa jirtu, ijoolleen Balaayi jirtu, ijoolleen Gabayyoo jirtu, ijoolleen Baalchaa jirtu. Eessa jirtu? Finfinnee biyya abbaa keenyaa jirra jedhaa eessa jirtu? Shaggar jirra jedhaa eessa jirtu? Shaggar jirra jedhaa eessa jirtu? Biyya Tufaa Munaa jirra jedhaa eessa jirtu? Biyya Doobee Tufaa jirra jedhaa eessa jirtu? Jirra. Jirra otoon damiin meelchamne otoon cabiin okkollus kunoo har'a geenyeerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kara deemtuun hin waccii. Kara deemtuun hin waccii waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna.
Waa'ee gootaa haasofna, oolmaa gootaa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna, waa'ee gabayyoo haasofna. Waa'ee gabayyoo haasofna, gabayyoo gurmuu haasofna. Waa'ee baalchaa haasofna, baalchaa saafoo haasofna. Waa'ee balaa haasofna, balaa zallaqaa haasofna. Waa'ee garasuu haasofna, garasuu dhukii haasofna. Waa'ee abdiisaa haasofna, abdiisaa hagaa haasofna. Adamsituun hin wacci, kara deemtuun hin wacci. Waa'ee leencaa haasofna, waa'ee leencaa haasofna. Ijoolleen baalchaa jirtu jirra jedha. Riqicharra gaawwamaa. Riqicharra gaawwamaa, riqicha Adowaa guddaa isa Finfinnee jiru. Gootni goota faarsee faana goototaas bu'e. Wareegama isaa boodas garuu haalli hundumtuu waan faana qabate hin fakkaatu. Dhaloonni kun egaa faana gootota Balaayii Zallaqaafaa akka Haacaaluu Hundeessaafaa wal qoratee faana wal'ee injifannoo biyyattii kun argamsiistu hunda keessatti ashaaraan ijoollee Oromoo kaan laayyuu akka hin taane lallabaa akka jiraatu beekamaadha. Marreen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya seenaan biyya kana keessatti haatamuu fi galmeen seenaa goototaatii fi haldureen biyyattiin kun ittiin ijaaramte galmee haayyotaa fi haqoota Oromootiin waan ta'eef sana haquu fi haqaaquu waan hin malle dhaloonni dhufu waa falaa. Kun ammoo yaadannoo fi dhaamsa qophii keenyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii namjabaa keenya har'aa seenaan Balaayii Zallaqaa fi faanni isaa Haacaaluu Hundeessaafaa kan isaan dhugaadhaaf jiraataniif dhugaaf du'an ragaa fi gootummaa onnee keenyatti haayidhu jecha qophii namjabaa keenya har'aa asuma irratti gudunfina. Waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Ani Lalisaa Alamuuti.